daawwattoota kabajamoo keenya Shinnigaa Channel toora saatalaayitii haaraa banachuusaa isiniin beeksisuu fedha. Tajaajilli tamsaasa Shinnigaa Broadcasting Service qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa irratti xiyyeeffachuun sagantaa televiziyoonii karaa saatalaayitii chaanaalii Shinnigaan tamsaasaa jira. Tamsaasa kanaan oduu guyyaa guyyaa qabsoo bilisummaa Oromoo taatee gaanfa Afrikaa keessaa guutummaa addunyaa irratti mul'atan akkasumas sagantaalee haala yeroo fi akeeka borii irratti fuulleffachuun dhimmoota siyaasaa fi dinagdee hawaasummaa fi barnootaa seenaa fi aadaa uummata Oromoo akkasumas uummattoota naannoosaa ibsan xiinxalanii fi mari'achiisan dhiyeessa. Shinnigaan bakka hangafoonni qabsoo bilisummaa Oromoo afaan qawwee duratti amantiidhaan addan baanu jechuun tokkummaa Oromummaaf lubbuu isaanii qaalii wareeganii mallattoo tokkummaa murannoo fi gootummaa gadi fageessanii dhaabanii. Irbuu isaanii kana itti fufsiisuuf kan hundeeffame Shinnigaa Broadcasting Service SBS akka itti tajaajilamtan akka tumsitanii fi itti hirmaattan waamicha dhiyeessa. Qophiileen kee oduu afaan Oromoof afaan Amaaraa, odeeffata afaan Oromoof afaan Amaaraa, odeessaalee har'aa, odeessa torban Oromiyaa, dirree qeerroof qarree, argaa Shinnigaa Tibbanaa, shoora dubartootaa, sagantaa dirree qabsoo akkasumas marii odaa jalaa. Shinnigaa Broadcasting Service SBS televiziyooniin fuula Feesbuukii fi Yuutuubiin akkasumas Tiwiitarii fi Instaagiraam irratti nu hordofaa. Shinnigaa Broadcasting Service.